obboleettiin Andu'aalam Gosaa Maqdas Gosaa isa wajjin hidhamtee jirti maal oduu jedhamurraa yookaan isin jalqabu ta'e odichi sobaluu sa'aatii tokkottiin ka'eetiin naannoo sa'a 3tti ani mana gara Finfinnee kan gale isaa wajjin sulultaa oolee jechuudha. Inni itti aanu dhuguma Andu'aalamtu hidhamee jira. Mana keessatti hariiroo Andu'aalamii fi Qananii Addunyaa hariiroo akkas hariiroo waliigaltee hin qabanii, jaalala hin qabanii, maal hin qabanii. Wanti jedhu kun soba. Dhugaa isin dhugaa dubbachuu fila. Maaliif tokko ani musliimaa sooma afaan qaba. Ji'a soomaatis galee jira. Kanaaf sobni tokkollee sodaan tokkollee hin jiru abbaa koo iddoo kanatti. Isii lubbuun isii darbitee jirti. Kanaaf immoo ijoolleen baay'ee ijoollee wal jaalatanii baay'ee kan isa dhageeffattu innis kan isii dhaga'u kan kabaju kan jaalatu yeroo ta'an mana keessatti illee walitti bu'iinsi isaan qaban wanna tokko hin jirtu. Artist Ramadaan Cimeessaa Mucaa jedhamuu fi akkasuma immoo Diinqaa Huseen Mucaa jedhamu ana taane yeroo baay'ee mana Andu'aalamitti kan dabarsinu yoo mana Andu'aalamitti sin dabarsine iddoo tokkotti waliin kan dabarsinu yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kana. Kanaaf dhiibbaan tokkollee hin jiru yoo dhageettanii turtan ji'a tokko hin geenne Andu'aalamiin yaalii ajjecha irratti godhanii turan namoonni hin beekamne. So yeroo kana ahachootti deebita. Eessatti kun raawwate miidiyaa irratti akkamitti nun nageenye akkamitti nun dubbanne eessatti irratti raawwate. No miidiyaa irratti hin baane dhimma baasuu fi hin barbaannetu ture. Wanta kana yoo kan soba isinitti fakkaatu ta'e fakkeenyaaf wanta dhimma kana amma fixuudhaaf deemutti jirra. Adeemsa qaba dhimmichi wanta ol hin baasneeftu jira. Tokko inni hin barbaanne wantichi akka bahu. Lama immootu artist Sinnishoo yookiin immoo akkasuma Sinnishoo mul'ata yookiin immootu maal eenyudha? Inteenyu maalumatti keenya kan jedhe eenyu dhiifama maqaa isaa afaanii na bade. Moodel seenaa dubbii keenya. No. Inni baasuun barbaanne akkamitti dubbatte waan kana. No wanta kana amma ani adeemsa jiru wal qabsiisee siif himaa jira. Enna namoonni quba qaban Taaddalee Gammachuuti. yaa Taaddalaa Gammachuu gaafachuu dandeettan. Taaddalaa bilbila isaas yoo hin qabne bilbila isinii kaa'a. Seenaan dhimma kana siin geettee dhimma kanaati Andu'aalam wajjin dubbattee jirta wanti kun ta'ee jira jedhaati gaafadha. Okay. Kanaaf dhimma kana irratti haasa'aa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti even guyyaa 2 dura mana isaanii tureyanii dhimma kana haasa'aa turre dhimma kana kaafnee dhimma kana haasa'aa turre mucattiin qalbii nagaatiin jaalalumaan kabajamaan nu simattee nu wajjin yeroo dheeraa galgaleessitee teettee bakkuma Andu'aalam jiruttis akkasuma teennee dhimma isaa kana kan furamaa jiru. Malee dhimmi walitti bu'iinsa of course gaa'ila gara fuulduratti ji'a 2 ji'a 3 booda gaa'ila godhachuudhaaf akkasitti walii galaniitiin haala gaariidhaan akkasitti kan jiru. Even birthday isii torbee dhufu keessa haala gaariin kabajuuf akkasumatti pilaan proogiraamni isaanii akkasumatti jira. Wanti walitti isaan buusu wanti amma namni odeessu kun wanni tokko wanni akkasii hin jiru. ايد بايد بندعم بعض وهالسنة عم ندعم بعض نحن وفوق وصارت وصفتنا عم تتقدم بالمطاعم اللبنانية برا akkasii hin jiru. Kanaaf akkuma reefu amma dhumarratti namni tokko dubbachuuf yaale dhiibbaan jiru hin jira. Mucattiin hin cinqamti yoo kan jedhamu taate of course dhimmi mucattii cinqu dhimmuma Andu'aalam ta'ee dhimmuma fayyummaa isaa haaluma jireenya isaa wanti tokko dhugaadha dubartiidha. Wanti isii cinqu jiraachuu danda'a. Isiirra darbee dhimmi nu cinqu jiraachuu danda'a. Jira sidammoo jira. Malee dhimmi hinaaffaadhaaf akkasif gootee namni akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sokondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam jechuun ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu baay'izawee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'izawee beeka'an. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam mana hidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatte dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti mi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaa irraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam
yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti. Jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu baay'isawwee asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalamii qananii doorsisamoo maal jedhani? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru amman beeku arsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasaan wal qabateetu moo jaalalaan wal qabatee? Mootummaa thank you al tokko model al tokko wanti shan amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa abbaa koollee yoo barbaadde guyyaa wajjin waa hunda sitti maali. Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii tarkaanfatan beekan. Maal goota beektaa keessan naqonnami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nuti hojjetaa jechaan isin informationii qofa nuu kennuudha. Roobale kanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jenna kana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode. Amma matala bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga dhala waan tokko wanni na sobaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti iyyuu jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Nuti laa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammatti nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiif haa bilbilaanis keessaan bilbila keessif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modeli ati mana lubbushii rabbi toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbushiitti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu ishiitiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu ishiitiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti itti yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurraa yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra uf dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu.
Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu of qusadhu wanta akkana akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkana akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee Qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaanis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture dhugaan jiru kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qabaa wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andu'aalam Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananiin Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Tarii qaamni addaa kan puus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a. Sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Afachu kennaa afachu. Isiniif kennaa afachu. Itti Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Okay. Ani yeroo kan hin beeku Luuk TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makana irratti yeroo dura Qananiin live akkas faa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira Luuk yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessitiifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii Qananii mana Andu'aalam keessa kan argeen hin beeku. Yaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friend Qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishiin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee Qananiin maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa. Maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna siigalee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhibbata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa. Kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru siigalee jira wanta shakkitullee jira bar maal dhugaan karaa isin arraba. Model seenoo maal labeekaa seenoo. Facebookii qabdi.